Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jechaa mana kanaaf haaraa kan taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa viidiyoo gaafa jammartan like gochuudhaan eegalaa jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa viidiyoo ta'ee hojjedheen ture viidiyoo sanarratti koomentiin naa kennamee jira. Koomentii sanarrattis nan dubbadha akkasuma immoo murtoo Ruutiyyee murteessitee mana eeffaatti viidiyoo gadhiifame irratti haasofnaa jechuudha. Yaada qabdanii koomentii jalatti barreessaa. Ani yaada nama kamiyyuu nan ilaala yaada keessanis nan fudhadha jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa Ruutiyyeen kana booddee Abrish akka mana koon dhufne barbaada. Qodaansaa mana koo kan jiru hundumtuu akka ba'uun barbaada. Qodaadhaan sababa godhatee dhufa yoo dhufummoo na bira tura mucaasaa bira tura na bira tura yeroo nuu kenneen dhufaa naasaa mucaa koo faana animmoo yeroo sanaa miiran taaneetu natti aga'ama jettee jirti. Abbaa manaa koodha akka waan inni natti deebi'uu fi ufeettiin fudhadhaa. Kanaafi kana booddee qodaasaa jiru qodaa wasaanyii jechuun qodaa barbaachisoo ta'antu na bira jira. Dokumentii barbaachisoo ta'antu na bira jira. Dokumentii sanaa ufee haa fudhatu. Wayyaan isaallee mana koo jira ufee haa fudhatu. Kana booddee akka na bira ga'uun barbaadu. Seerri kan faqqadeefii jira mucaasaa akka ilaaluuf torbeetti guyyaa 3 kan eeyyamameefii jira. Torbeetti guyyaa 3 mucaasaa bakkeetti dubbisiisaa akka inni mana ufu hin barbaadu jettee jirti Ruutiyyeen jechuudha. Egaa yaanni kun namoonni sirriidha jettan dhugaa rabbii like gochuudhaan eegalagaa sirriidha kan jettan koomentii keessan barreessaa. Sirrii miti kan jettanis barreessa hallamaan hunda keessaniyyuu nan ilaalaa jechuudha. Ani yaada Ruutiyyeen kaastee kanarratti nan ishee deeggara. Maaliif beektu? Abrahaam Ruutiyyeen mircaasaa miti taanaan jaallatee hin jiru taanaan itti deebi'uun barbaadu taanaan dirqama ishee bira deemee yeroo kennee fi isheef mucaasheef yeroo kennee faana haasa'uu hin qabu. Dubartii akaa mucaan kun. Abbaa manaa isheedhaa yeroo baay'ee faana jiraatteetti nama jaallatteedha. Hamma ammaattuu hin jibbine jaallachaa jirti isinii galee. Namni akkasii aqee gaafa jireenya ishee keessa galee yeroo laatee fi faana haasa'uu yeroo akkas bira dabarsu mucaan kun miira isa duraatti deebi'uu dandeessi. Ani murtoo isheen fudhatte yooyin immoo Abrahaam mana koo akka hin dhufne wayyaasaas wanta jirus haa fudhatu kan isheen jette dhugaa rabbii dhugaadha jedheen deeggara jechuun utuu ta'ee gaariidha jedheen deeggara. Utuu Abrahaam qodaa qabu hundumaa sassaabbatee mana sijammar mana akka raayyee jira miti mana sana keessa maaf hin kaa'atu qodaasaa. Wayyaansaa hanga yoonaatti maaliif mana Ruutiyyee taa'a? Ruutiyyee jiniin eegga wal hiikanii erga hin barbaadu jedhee wayyaansaa achi taa'uu maaliif barbaachisee durumayyuu maaliif fudhatee hin baane? Kanaafi murtoo isheen murteeffatte murtoo sirriidha. Akkasuma waa'ee eeffaadhaanis buzeedhaanis deebiinis gaaffii cimaa isaan gaafatteetti isheen yeroon isiniin jiru eeffarraa komee hin qabdu isheen buzee fi deevirraa komee qabdi. Amma mucaan kun hin guddataa yeroo isinii Abrishii fi Hermeellaa tokko go'uu fi walitti araarsuu fi viidiyoo waraabdan viidiyoon keessanii ol ta'a miidiyaa waan qabeen gadhiisu. Mucaan kun hin guddataa. Mucaan kun guddatee adaadoliin koo eessumoonni koo kana go'anii jee isin jibbaa maaliif kana gootu jettee filafiitii gaaffii kana gaafattee jirti jechuudha. Anillee gaaffii kana yeroo baay'ee gaafadheera. Isa dhugaasaa yoo dubbanne mucaan kun mucaa ol adeemu ganaa mucaa guddatu'a. Wanti miidiyaan qabee immoo gadhiisu jarana. Dhugaa rabbii wanta miidiyaan qabee fi wanta dabtara irratti barreeffameen gadhiifamu isinii galee. Innaa kanaafi mucaan kun gaafa guddate hojii buzeen amma hojjettu batalayyuu hojii buzeen hojjettu dhugaa rabbii kana gaafa guddate mucaan kun qiimiidhaan guddata. Maaliif yeroo tokko jira miti ijoolleen garmalee haadha biratti guddattu haadha jaallatti garmalee haadha jaallatti.
amma mucaan kun mi'aa abbaa fi haadha mi'aa abbaa hin qabu taanaani haadha sabra taa'ee guddata taanaan jechuudha. Abraamuutu nargiin Abraamii akkasumatti halaalumatti nagaa gaafatee biraa deebi'u qofaa taanaan mucaan kun qiimiidhaan guddata sinii galee booddee gaafa guddate mucaan suni ugaa rabbi kana qiimiidhaan abbaa isaa jibbuu danda'a, firoottan isaa jibbuu danda'a, adaadolii isaa jibbuu danda'a. Yaanni mucayyoon kan kaastee sirriidha jedhee yaadaan. Yaanni Ruutiyeen jette ugaa rabbi sirriidha. So deevis ta'ee buzees ta'ee utuu xiniqqaaqee gootanii gaariidha. Sammuu ijoollee keessatti wanta taane akka hin barreeffamneef jechuudha. Isaanii Ruutiyyeerraa adda bahee Hermii faana akka ta'u barbaadu. Abrahaam immoo yeroo ammaatti dubartiin nan barbaachistu. Ani yeroo ammaatti fuudhuuf hin geenye jedhee jira eengadda. Sa fuudhuu hin geenye jedha fuudhee immoo asheera sinii galee mucichumtiyyuu Abrahaamtiyyuu dubbiinsaa dhaabbataa miti sinii galee viidiyoo eengaddaa keessatti maal jee ani fuudhuuf hin geenye jee garuummoo abbaa mucaa. So Abrahaam yeroo ammaatti maa inni beektu Ruutiyyee sin barbaadu Hermii sin barbaadu zimme'ee ijoollota kana miidhaa jira malee dhugaa rabbii hin barbaadu akkan ilaaluutti jechuudha. Akka dubbisaattis immoo hin barbaadu. Kanaafi dhugaa rabbii utuu xiniqqaaqeedhaanii wanta go'ee baay'ee nutti tola. Ruutiyyeen immoo murtoon kee murtoo sirriidha. Jabaadhu mucaa kee guddifadhu. Bakka ijoolleen abbaa malee hin guddatti. Yoo abbaa fi haadha gidduutti guddatti yaada gaarii qabattee guddatti. Sinii galee miti. Nuyi Itoophiyaawwiidha. Kaan abbaa malee kaan haadha malee guddatee jechuudha. So inuma guddatama wanti ta'u hin jiru. Garuu immoo irra caalaan barbaachisaa kan ta'e ala ofii fi abbaa fi haadha ta'anii yoo guddisanii ijoolleen sun sammuun ishee oopinii taatee guddatti. Ijoolleen sun sammuun isaanii gaafa guddatanii waan gaarii yaada qiimiilleen qabatanii kan jedhamuu fi amalee inuma guddifatti jechuudha. Ruutaan mucaa ishee guddifachuu hin dadhabdu. Maatiin ishee guddisuuf hin dadhabani. Even utuu isheen dadhabdee maatiin ishee guddisuu hin dadhabani sinii galee. Itoophiyaawwiin galata waaqayyoo dhugaa rabbii wal guddisuutti tokkoffaadha. Yeroon isiniin jedhu namni tokko alee ala nam tokko namni tokko guddisuutti tokkoffaadha. Akka zeegaa biraa miti isiniin jechuun barbaade. Kanaafi mucaan ishee guddachuun uma guddataa. Ruutiyyeenis irmijaan isheen fudhattee baay'ee nutti toleera. Jabaadhu bakka akka amma jette kanatti Abrahaam irraa citiitii Abrahaam malee jiraadhu bakka dhugaa rabbii siif siin ta'u bakka kana booddee siif hin ta'u. Dubartoota hamma kana bira ga'ee ufee siitiin haadha mucaasaa sin jaalladha yoo jeeyyuu kuni nama amansiisu si galee Ruuti. Kanaaf ati kana booddee jireenya kee murteessiitii jiraadhu duubatti hin deebiin. Wanta har'a dubbatte duubatti deebitee immoo bor Abrahaamiin deemtee ifaman gaafatiin. Bakka nigaa dhugaa rabbii kana caalaa gad uf hin xiqqeessin. Jammartii duraa gaafa uftee Ruutiin gad of deebisteetu kan isheen gaaffii jaalala gaafatte. So Abrahaam yeroo sanarraa kaaseedha kan kooruu jammaree jechuudha. Innaa kanaafi Ruutiyyeen dhugaa rabbii jireenya mataa ishee yoo jiraatte baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sammuu ishee firii gootee mucaa ishee guddifatte baay'ee namatti tola. Akkasuma hojii ishee hojjechaa nama abbaa barbaadde faana haa ooftu. Akkuma amma jabeessamee jirutti akkuma amma laayik sabskiraayib go'amuufitti go'amee fi nama barbaadde faana hojii ishee hojjette jireenya ishee yoo jiraatte hin deeggarraa jechuudha. Maaliif namni tokko fayyaa haa ta'u malee wanti nuti hin deeggarree fi hin jiru jechuudha. Hindeeggarraanii jechuudha. Innaa yaadni ani qabu kanadha. Buzeyyee immoo rabbii dhugaa rabbii kana rabbii akkamisiin hin jaa ogummaa isaa rabbii haalaatuu fi guyyaa kaleessaa viidiyoo isheen hojjette mana Hermeerraatti argitaniittu. Ila Hermiifis hin ta'u Abrahaamii Ruutiifis hin ta'u. Hermii ilaala akka isheen bo'aa jirtu. Guyyaa kaleessaa immoo deebitee uftee bo'aa jirti jechuudha. Sinii galee. Baay'ee dhugaa rabbii ijoollee kana miidhaa jira malee hin ta'uuf isa isheen himimmaan irra yaa'u isa isheen sagal aammattu hamma xurii keessaatti hin lakkoofne inni qabeen aammanne ishee bichaa aammata yeroo inni ba'uuf jedhe viidiyoo xumuraa irratti jechuudha. Hordoftoota kiyya dhugaa rabbii kun amma jaalalaa jettanii yaaddu. Hermiin kana dura bakka ati jireenya kee jiraadhu. Ruutaa fana jiraadhu anis jireenya koon jiraadha jettee turte. Deebitee immoo uftee kunoo
ካላንቴ መኖር አልችልም ካላንቴ እንደ dhugaa rabbii maal jechuudha በቃ ብቻ እንደበራ ጋይስ dhugaa rabbii እንደበራ ኢራፍ ጀተኒ ኦማ ኦፊን ጎዲና ማሊፍ የጀተን ኢላ ኢሰዱቱ በደመሌ ኢኒ ጅራው ኢኑመ ጅራታ ሂንገወሚና dhugaa rabbii ሂንገወሚና ሸመረን ኬኛ amma fakkeenyaaf namni tokkoof ji'ee yoo nu fajjeese anuma du'ee bada malee namni sun homaayyuun ta'u anumatu biyyoo nyaata malee namni sun homaayyuun ta'u kanaaf jireenya